Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa. Duraan dursee Imon akkam hatamaa. Imoo xalaafaame tokko yookaan nama lama itti fayyadamuu jiru tokko akkamitti ofirraa baasnaa biyyoota adda addaa keessatti ni beektanii namni tokko shari'aan sirratti humeeti ati bitattee inni isuma duraan sirratti qaba waan akkasii kana akkamitti ofirraa dhaabuu dandeenyaa jedhu furmaata isaati. Imoo keessan jalqaba kun appideetti gootanii haaromsitanii ooppiin hojjettaniin akkaawuntii isuma dura isinii deebi'a. Akkaawuntii kana ni argitanii iddoo piroofaayilii kana ni argitanii asi tuttan akkasuma siitiin geeddoo jiru kana hoggaa tuttan account security kana doottan kana irratti hoggaa doottu my divide kan jiru kana jechuudha. Kana yeroo dootte my divide ilaali amma eenyutu si qaba telefoonni kee xalaafame moo xalaafamne namichi telefoon kee xalaafee lakkoofsisaa amma kan koo Pakistaan jala underround lakkoofsa mana bilbila san underround an lakkoofsa bilbila saadha moodela bilbila saa jechuudha. Yoo ni argitan taate kuni jechuudha. Kun amma moodela bilbila namichi saniiti. Ingale kan duraan qabu jecha namichi kun kan bilbila kana duraan fayyadamaa ture. Amma akkam goone ofirraa baafnaa hoggaa jettan isuma irratti gadi dhoottan argite diileetuma kana dhoottan beeqa okkee jettaani isin tahuu koodii isin eega dhaabbanni Imoodhaa kun isin beekuudhaa jechuudha. Amma koodii san kunuun arge kute namicha kuchisiisa jechuudha. Ni gale akkasitti nama biyya kanatti gaafaatti fi maammaduunis wal xalafa jaarta fi jaarsini garuu dhiifamuu godhaadha. Yeroo itti aanu akkamitti Imoo tahee wanta fedhe jawaala tokkorraa nama tokko xalafuu dandeenya iimeela qofaan appilikeeshinii gadi buufna jawaala san namicha irratti iimeela san keetti naxxaa appilikeeshinicha ni haxxaa karaa barbaadne eessan si erga iimeeli irratti si erga sagalee isaa karaa waatsaappiitiin ta'e karaa Imootiin ta'e karaa bilbilaatiin ta'e karaa fedheenu waan isa irratti ergame suurallee taatu iimeelii kan keessa si fida. Iimeelii ni beektan jee yaada kana keessatti si ergaa jechuudha. Email as keessa inbox kana keessa si erga. Yoo isinitti tole like share godhuun nu jajjabeessaa isiniin jenna galatooma yeroo aanutti wal agarra. Salaamu alaikum.